Guyyaa guyyaa gammachuuti TikTok fi social media irratti deemaa jiru utuu kana cabsuudhaan sheexan naasifnee Ustaazota sabni kun qabu, ustaazota biyyi kun qabu, miidiyaa hawaasaarraa isa biyya laalatus, isa majlisa laalatus. Hawaasa keenyaaf ergaa nuti dabarsinu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin kan eegalu guyyaa lama sadii dabran kana osoo hin taane yeroo hunda nama rakkate. Jamaal Aliyyi Abdullahi hidhamaa jira, dhiibamaa jira. Viidiyoo kana kan waraabaa jiruu fi boora'u malee hin calalu. Qaalee kaleessa diinni itti walii kennee maqaa abaa'uu maqaa kaafa'uu. Walitti buufannaa ustaazota lameenii kan dhiyeenya kana hedduu muslimootaaf sodaa guddaa hedduu muddamsuu guddaa ture jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa kanarratti waan deemaatiin ture hedduun keessan argaatii turtan jireetii yaada. Waa'ee wal dhabaa sheekotii kanarratti jechuudha har'a waan karoora qabatee sadarkaa kanarra gahee jiru fechaa xiqqashoo wayiin jechuu barbaada. Nama folcha akkasuma viidiyoo gurbaan kun waraabe Haydar inni waraabe kanarratti namoonni hedduun isarratti duulaatii turan jechuudha. Obboleeyyan wal nyaachifte kan jedhuunis mee anis arranta asirratti yaada dhuunfaa kiyyaatiin qaba. Dhiyeenya kana taateen sheekarraa ka'us, taateen duriyyee irraa ka'us, taateen hattoota adda addaa irraa ka'us godinatti fiiga. Oromoo qoqqooduu, Oromoo addaan facaasu, godinaan namuu dhagaa qabatee akka walitti fiigu jechuudha. Kanarratti waa dubbachuu barbaadan wala biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqaba irratti viidiyoo kiyya dhageeffachuun dirqama keessan osoo koomantiin barreessine akkasitti fakkaatetti akka jaalattutti koomantii gad boosoo hin taane dubbiin dubbii sheekotiiti, dubbiin gartee dubbii aalimmanii jechuudha. Hooggantoota keenyaati keessattuu isaan kunneen hooggantoota majlisaati, hayyoota gurguddaadha isaan lachuu jechuudha. Akkasuma immoo isaan kunneen saahiba guddaadha turan warra gartee waliin nyaatee waliin dhuge sheekummaa qofaa miti biyya tokko ta'uuf saba tokko ta'uu qofaa miti jechuudha. Warra waliin nyaatee wal dhuge warra afaanii wal fudhatan warra jedhamu san jechuudha. Wal dhaba isaaniitiin wal qabatee gaafa dura waggaa 3 gaheeti jira jechuudha wanni kun. Waggaa 3 gahuyyuu uummanni quban qabu warri sooshaal miidiyaa kuni quban qaban harka lafa jalaatiin dhuunfaadhaan isaa ta'u waa'ee majlisaa irraa ta'u bakka fedheyyuu haa ka'u jalqaba waa'ee dhimma biyyaa irraa ka'uu danda'a dhimma dhuunfaa isaanii irraa ka'uu danda'a wallola waggaa 3 ture jechuudha. Wallola waggaa 3 ture san amman tana haarayatti lafaa ka'amee akka dhuunfaatitti illee haala hamaa irra gahee haga uummanni sooshaal miidiyaa kanarra jiruu fi kan lafarra jirulleen hedduu takka sodaatu takka irra gahee jechuudha. Haa ta'uti amma kunoo akkuma reef bara ture irratti agartan kana jarri dhuunfaadhaan afooitti waliin jiranii ammoo haala jiru kan hawaasaa kan majlisaa kan dhimma biyyaa irratti qabataniiti paartii waaniin eegalee jira itti fuufaa jechuudha. Ni jalqaba viidiyoo isaanii kana xiqqashoo dhageeffadhaatii gara yaada kiyyaatti tarkaanfadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa gammachuuti guyyaa walfirnaati. Guyyaa uummanni musliimaa itti gammade yookaan immoo shabaabni musliimaa daa'imman musliimaa ustaaz musliimaa ijoolleen yookaan immoo yeroo ammaa TikTok fi social media irratti deemaa jiru utuu kana cabsuudhaan sheexan naasifnee guyyaa hawaasni musliimaa itti gammadeedha. Kana ilaalchisuudhaan ustaaz gaaliin arra ibsa gabaabduu nu kennanii kabajaan akka laaltanii isin affeerra walitti mashkuura. Bismillaahi rahmaani rahiim. Dura dursoo kabajamtoota hayyoota musliimaa biyya kana sagantaa kana sagantaa bareedaa sagantaa araaraa kan rabbi jaallatu hawaasni keenya illee isinirraa eega dirqama keessan bahuuf jettanii yeroo keessan guddanii aarsaa kaffaltanii araara bareedduu amma ibsu beeknu kana irratti waliigaluu keenyaaf baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isinii jechaa itti aansu hawaasni keenya sagalee kanaa fi suuraa kana dhaggeeffatan kan biyya keessaa fi alaa dhimma jidduu kana ustaaz lamaan ustaazota sabni kun qabu ustaazota biyyi kun qabu lamaan ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi ustaaz Injiinar Gaalii Abbaaboor irraa ka'uudhaan miidiyaa irratti ol bahe qilleensa irra bahe san nuti akka jaarsolii gurguddoo kana qabannee akka ustaazotaatti akka alimootaatti akka hayyootaatti dhimma kana miidiyaa hawaasaarraa lafatti gadi buusaa nutti kennadha jennaan jarrilleen nutti kennatanii dhimma kana isa biyya laalatus isa majlisa laalatus isa dhuunfaa laalatus hunduma isaatu isinitti kennanne jedhanii nutti kennatanii jarrilleen haa galatoomanuu isinillee nu galateeffadhaa jecha kan dhuunfaa keenya harrumaa fixannee ofii walii jennee wanni hafe yoo jiraate immoo isin immoo ilaalaati nutti muraa murteessa waan sirraa'uu qabu sirreessaa nuun jedhanii nutillee walii gallee fudhannee har'a jalqabnee jalqabaaf kun ofii jaraa isin agarsiisuu
فينا بأو في أرد بيا كما ولد الله أكبر مريف مربى أولي Wanni guddoon waan waggaa sadi ture amman tana akkanatti salphumatti hiikame jechuudha. Jechuun salphatti hiikame goosiniin jedhu lifaatiin qabachuu kiyyaamti. Namoonni asitti agartan kunniin namoota gurguddaadha. Namoota biyyatti qabdudha. Akkuma isaan warri wal dhabe kun nama biyyi qabdu. Nama yeroo har'aa nuti qabnu hayyoota gurguddaadha. An akka dhuunfaatti amma fakkeenyaaf jara lachuu wallahi hagaan jaaladhu hin beeku. Ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi Ustaaz Gaalii Abbaa Booris. Isaan lachuu majlisa Oromiyaa keessa namoota hojjetanidha. Hayyummaanis nama hawaasa isaanii tajaajilaa jiran jechuudha. Amma dhuunfaadhaan ooyifii jedhaniiti. Akkasuma ammoo waan dhimma biyyaa irratti, dhimma majlisaa irratti, dhimma biyya gartee waa'ee majlisaa hooggannuu irratti har'a qabataniiti. Waan sooshaal miidiyaa irra jiru san lafatti gadi nuuf buusaa, lafatti nuuf laalaa jedhanii nutti kennatanii turanii. Kanaafuu amantaan isin duratti illee akkasii waliin maramaniiti agarra jechuudha. Waa'ee wal dhaba isaanii kana kan waggoota sadiin dabree waggaa lakkaawatee sun akkuma jirutti tahee dhiheenya kana godina dhaqe. Sheekotiin Ustaaz Jamaal Aliyyi nama qabaleetii miti. Ustaaz Gaalii Abbaa Boor nama qabaleetii miti beeki. Nama nuti qabnudha. Har'aan isaan lachuu anaaf ganda kiyyaa miti ammoo nama nuti qabnudha. Dubbiin isaanii sooshaal miidiyaa irratti wanti amma jedhame kun waan guddaa beeki. Sooshaal miidiyaa irratti dhimma godinaa ta'ee, dhimma qabalee ta'ee, dhimma gandaa ta'ee dhagaan gamaa gamanaa fudhate. Yeroo har'aan tanaa durriyyeen asirraa wal arrabsitu kan gartee dhalachuu isiituu namni hin beekne kan haadha abbaan quban qabne kan gartee biyyaa badeeti yookiin biyya namaa kana keessatti yookiin reetii isaa jiru yookiin kuulii isaa dalagataa jirulleen gadi bahee bilbila ofii irratti waan haasa'uudhaa fi dhimma godinaa ta'ee hayyoota kiyyaa godina kiyyaa ilma akkasiidhaa ilma Jimmaa ilma Shawaa ilma Siif Komandoo ilma Harargee jedhama. Barka dhalachuu warri quban qabu beeki ganaa ilma gosaa ta'e jechuudha. Akkasuma gartee kan basaasaa waan tokko asirratti dubbateef illee gadi baheetumaan bakka dhimma godinaa ta'a jechuudha. Bar nama gartee fakkeenyaa fi Dr. Abiyyiif muummicha ministeera Dr. Abiyyi kama gartee biyyatti san sabaa fi sablammoota miliyoona meeqa bulchaatiin jiru Oromoon yeroo isaayyuu gartee dhimma sababa isaatiif iyyuu gandaa walitti darbatu gandaan gartee dhakaa walitti darbatu keessa jirra jechuudha. Gadaa kana keessa hundi keessanuu argaatuma jirtani. Kanaafuu yeroo har'aan tanaa dhimmi sheekotiit illee jechuudha. Amantii Islaamaa keessatti wanni fokkattuun waa'ee gandaati, waa'ee gosummaati jechuudha. Isaan keessa jira, isaan keessa hin jiru miti kan hin jechaatiin jiru jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa kanarratti wanti deemaatiin ture sana jechuudha. Jimma Harargee jedhamaati ture jechuudha. Wallaalaan meeqaa dhugumatti illee miira keessa seenee wallaalaan meeqaa ajandaa kana godhatee sababa sheekotiitiin maqaa hagas fokkatu kana maqaa gandummaarra wanni fokkatu hin jiru jedheeti yaada namoota gurguddaa kanaafi miti nama tara akka anaa kanaaf illee gandummaan salphina jedheeti yaadaan. Dura tokkoffaan maaliin jechuu barbaade sheekotiin wanni kun lammaffaadha. Amma dura Ustaaz Xaalibuu faana yaadattu sheekotiin amma dura illee dhimma dhuunfaa tokko irratti walitti mufatanii akkuma kanaatitti maqaa durii diinni itti wal hidhu san abaa'oodha akkasiidha maaliidha waan jedhamu saniin wal hidhanii mana hidhaa wal buusanii jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee gurbaan kun viidiyoo tokko waraabees ture jechuudha. Nama hedduutu itti duule namni hedduun hin hubanneef jechuudha. Isa kana deeggaree isa kana miidhuudhaaf osoo hin taane isa kanaaf duulee isa kanatti duulu miti dubbiin kiyya yookaan fedhiin kiyyaa fi yaadni kiyya akka nagaan argamuu fi akka tasgabbiin argamuudha. Yeroo hunda nama rakkate yeroo hunda nama miidhamee fi nama dhiibame bira nu barbaada. Sheek Jamaal Aliyyi Abdullahi miidhamaa jira, dhiibamaa jira, roorrifamaa jira. Sheek Jamaal Aliyyi akkuma isin beektan nama hawaasa keenya bakka dhaqe hundatti nama rakkoo uummataate gadi taa'ee akka daa'imaatti nama ba'uudha. Jarri kun boru araaramee nagaan dhufee nagaan bu'ee akka tasgabbiin argamu nan beeka nan aman. Kanaaf obsinee har'a geenne viidiyoo kana kan waraabaa jiruu fi boora'u malee hin calalu. Yoo boora'e qulqullaaha jedhee waan hin amanuu fi akka daranuu boora'uuf gabaabduutti amma kan jechuu barbaadu maalidha? Sheeka kenna Sheek Jamaal Aliyyi maqaalee kaleessa diinni itti walii kenne maqaalee kaleessa namni itti yoo wal dhahu yoo wal cabsu yoo wal balleessuu barbaadu itti walii kennu maqaa abaa'oo maqaa kaafaa'oo maqaa badhaadhinaa har'a maqaaleen akkasii kennamee fi mootummaanis walitti akka bu'u akka inni cabu akka inni kufu duulli guddaan irra gaggeeffamaatiin jira. Duulli kun akka irraa dhaabbatu. Haydar kan akkaataa inni itti fayyadame jechuun Ustaaz Jamaal Aliyyi akkanatti miidhamaati jira akkana godhamaa jira jedhee akkaataan inni itti fayyadame xiqqoo hir'ina qabaachuu danda'a. Viidiyoo kana nama hedduutu balaaleffataatiin ture kobantii irratti illee nama hedduutu isa gartee X irra kaa'ee footoo garagalcheetiin amma waan an dubbadhu kun illee nama hedduudhaaf galuu dhabuu danda'a. Gurbaan kun sirrii godhe. Sheekotii keenya nuuf quba qabaadha fuulduraaf illee akkana isin goonaa jechuudha. Wanni gurbaan kun godhe
ani sirriidha jedheeti yaada. Hir'inoota qaba akkaataan inni dubbate fakkeenyaaf akkas wal godhaa jiran jedhe osoo achumatti gabaabsee bareeda ture akka kiyyatti jechuu kiyyaa jarri akkana wal godhaa jiran jedhee osoo qaama tokko akkas tahaa jirachuu dhiiseetumaan jechuun beekaatumaan keessumatti akkana wal godhaa jiran jedhee osoo akkasti kan hojjetu taate nama ammoo namni gartee akkaataa isatti fakkaatetti dubbata. Wanti gurbaan kun godhe jechuun isaan keessaa yookiin sheekotii wal quba qabaa miti beeki. Informeeshinii hususii yeroo dhagahetti gadi bahee waan kana waraabuuni hedduu barbaachisaadha. Nama hedduudhaaf hin galle obboleeyyan lameen gidduutti walloochisee obboleeyyan lameen gartee tokko irratti faarsitee tokko irratti abaartee tokko gartee diina gootee tokko fiira gootee miti. Inni jalqaba irratti kaaseetti jira. Ani isaan lachuu akka bor araaraman naaf gala jedheeti jira. Isaan lachuu akka obboleeyyan ta'an hin beeka. Anaafis obboleessa. Akkasuma Jamaal Aliyyi ganda isaan ilaallatu. Tasgaalii ganda isaan ilaallatu waa'ee isaan lameenii waa'ee sheekota lameenii jedheeti. Akkas jechuudha kan inni irratti hojjete jechuudha. Har'aan tanaa lafarratti wallolli waggaa sadii deeme yeroo wanni akkanaa kun jiraate akkuma inni jedhe kana boora malee xaliila yeroo jedhe namoonni booreessan akkana namoota gandummaadhaan godinaan adda harkifataniitiin fiigansanii miti namoota waan akkana kanarratti hojjetanidha kan barbaachisu jechuudha. Ganaa nutillee waan kana nuti hundi keenya obsineeti of qabne jechuudha. Dura tokkoffaa sheekotii maaliif waggaa sadii guutuu waliin oolan? Sheekotiin sun eessa jira? Warri majlisa waliin bulchan sun eessa jiran? Aaliman biyya isaanii gurguddaan sun eessa jiran? Maaliif waan kana yaalanii barbaachisa taanaa yoo gartee dadhabame namootuma akka gartee hidarka daffaara gartee gadi baheeti waa waraabuu hin dadhabne kana eebaluu fi baruu wal lolanii kun akkanatti eebaluu immoo araaramuu dide. Yoo fakkeenyaaf sheekotii wal lolte wallaalaan akkam ta'a yoo sababa sheekotii namni godinaan gamaa gamana dhakaa walitti darbatuun kataamu taate wallaalaa maaliif koomannare waggaa sadii akkamitti tura dhimma biyya ni beeyna dhimma majlisaa irratti dhimma biyya aramaga tokko keessa isaa odeeffadheen jira hin beeka waan isaa irratti wal lolan jechuudha. Garuu wanni gurbaan haasa'e kuni osoo cal'ifamee namni calluma jedhaa quba qabaachuu baate akkuma ustaas xaalii buusan hidhama kan wal buusan dhageenya. Nama wal lole sadaffaan shayxaana jedhamaa miiree eega gartee obboleeyyan namoota araarsu eega hin jiraatin osoo sooshaal miidiyaatti akkasitti ol bahuu baate osoo gartee fakkeenyaa fi iccitiin isaanii dafee jala gabbahuu baate hundinuu wal moo'achuudhaa fi wal lola guyyaa waggaa sadii taa'e akkasumaanuu ammoo kan gartee dhimma bulchiinsaa keessa kan jiru dhimma gartee warri siyaasaadhaa kan jidduu jiru akkuma amma jennee bar dhimmi duriyyeetu gandaadhaan godinaan nu gartee ajandaa nuuf ta'aa jira bara. Dhimma namoota gurguddaa akkanaa kanneen akka sheekotii qofatti ilaalin nama siyaasaati jechuudha isaan osoo akkasii gadi bahameetiin dubbatamuu baate namuu harka lafa jalaatiin sheekotiillee ta'u isaan dagatanii akkasitti haaluu walirraa bahuudhaaf yookiin wal hinjifatuudhaaf wal hidhanii madhageessan jechuudha. Arra silaa akkana hin bareeddu ture jechuudha. Duuba namoonni akkanaa kun gadi bahanii dubbatuun waan garii namoota hedduudhaaf galuu dhabuu danda'a viidiyoon akkanaa kunneen jechuudha. Garuu wanni akkanaa kun furmaata buusaa jechuudha. Dhugaa an akka viidiyoo isaa san dhagahanii na gammachiise. Namni hedduun ammoo isa abaaraa ture haga ammaatitti iyyuu ati jechuun wal lola isaanii dhaafeeta jedhaniitti namoonni itti qoosanii itti mataa gargalchan illee hedduudha jechuudha. Wal araarama isaanii kana nama hundaaf galuu dhabuu danda'a. Araarama irraa sadarkaa isaan gahanii kana sooshaal miidiyaa irraa lafatti gadi buunaa irra isaan jedhan kuni viidiyoon akka isaa kuni sababa kanaa jechaan jiru beeka akka tilmaama kiyyaatti viidiyoon akka amma heedar waraabee kuni sababa guddaadha jechuudha. Fuula duraaf illee wal lola namoota gurguddaa silaa karaa tokkora aspaaltii tokkora deemuudhaan fakkeenya nuuf ta'uu qaban yeroo isaan gartee sarara wal qoqqoodamiinsaa nuuf ta'ani akka heedar kanatti gadi baana isin irratti waraabnaa jechuudha. Sheekotii asumaanuu nuuf quba qabaadha. Waan gartee hagan araarri bu'ee fi hagana yaada kennadhe haga amma duraatitti hin dubbanne maaliif jennaan fakkeenyaa fi osoo isaan araarame osoo dubbadhe akkuma amma jenne dubbiin gamaa gamana godina qabatteetiin gartee dhimma gandaa taate dhakaa walitti gartee nama guuratee jira waan ta'eef akkanatti hin bareedu jechuudha namuu gara ofii barbaadetti dhaawata jechuudha. Har'a obboleeyyan sheekotiin kenna lameen araaramanii shayxaana waggaa sadi guutuu jidduu kana taa'eetiin koflaa ture har'a gorra'aniiti jiranii kun waan guddaadha. Hayyoota isaa ta'u abbootii amantiillee haa ta'u yeroo waan akkanaa kun dhufe nuti gadi baana isinirraa dubbanna nuti gadi baana sooshaal miidiyaa isin baana akkuma isin jetta kana tiktook irratti isin hin baana kuni AB nama saaxilu isa jedhamu san illee miti jechuudha. Akkuma gurbaan jedhe san boora malee xaliila'uu baanamu san jechuudha. Wanni amma gurbaan kun godhe akkamiin deeggaramanii beektaa? Isa yoo fakkeenyaa fi bakka dhiirri gurguddoon tokko namni jajjabni tokko yookiin kan sibiila qabatee walitti fiigu tokko yeroo wal lole dubartii jettee iyyuu akka beeytanii na rakka baa'uu jettee dubartii iyyuu beeytanii jechuun akkaataa jirri sun akkaataa itti walitti deemanii fi waan jira akka qaban san laaltee daftee osoo rakkinni tokko hin uumamne osoo haalli hamaan taane daftee iyyuu jechuun inni dubartii isin jechaa jiru beeka waan akkasiiti jechuudha. Amma inni iyyaati jira jechuudha. Dafaa adda qabaa dafaa koottaa eega isin wallaaltan eega lafarratti isin jechuu wallaaltanii kunoo akkanatti jirraa koottaadha qaanfachiisuu jechuudha. Isa hin kassasa jedhullee isa hin kassafama jedhullee isa gartee wal kassasa jedhullee aara amma keessas jiran san tari
walitti darbuu danda'a. Namni wal lolee walitti darba. Hayti tokko baduu danda'a. Akkasuma gartee tokko immoo haqa tokko balleessuu danda'a. Haala kana keessatti maaltu akka dhufamu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Namoota hedduudhaaf galuu dhabee isaan rabsuu isa mataa garagalchuun jiraachuu danda'a. Garuu wanti inni godhe kuni hedduu iyya akka amma jennee san jechuudha. Osoo gartee namni wal hin miidhin osoo gartee haalli hin hammaatiin iyyuudha. Nam daffaar akkanaa kun barbaachisaadha. Kagadi bahee gartee godinaan namni godina akkasii dhaabate godinaanatti roorrisanii namni akkasii miidhamaa cinaa dhaabadha godina akkasii waan ta'eef qabalee akkasii waan ta'eef warra akkasii waan ta'eef kan jedhu osoo hin taane obboleeyyan lameen jidduu waan akkanatu deemaatiin jira quba qabaadha jedhetiin gartee kan akkanatti iyyu kuni barbaachisaadha. Fuula duraaf illee barquba haa qaba. Ani isaan beeki wal hin beeku viidiyoo isaa akkuma isinitti sooshaal miidiyaa irratti arga jechuudha. Akkuma argeen ammoo yaada isaa guutuu dhageeffadhee naaf ta'e jechuudha akkaataan inni godhe sun jechuudha. Akkuma amma jedhame kana sooshaal miidiyaa irraa ammoo lafatti gadi bu'ee jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun kama inni ittiin booresse kana jechuudha. Booressuu jedhee barennu viidiyoon hojjete kun dhaleelchuu miti beeki booressuudha. Kan dhaleelchuu hoo abbatu way booroyne way maqaan dabade way gartee akkas taane jedhee lafarratti ammoo kan fiigeetiin uf qabu eenyuun warra ollaa jiru hayyoota irra isaa walitti fide kanaa fi isaanuma hayyoota gurguddoo irra walitti fide kanaa jechuudha. Kanaafuu wanna karaa kun barbaachisaadha fuula duraaf illee nuti hundi kennayyuu arra waa'ee ustaaz Gaayitiif waa'ee ustaaz Jamaal Aliyyi haga ammaatti hin dubbanne bifuura dura famu isin dubbanna hayyoonni gurguddaan akkana kun yeroo wanna kana kun isin jirutti uume jechuudha. Akkamitti waggaa sadi guutuu sheekotiin waliin oodanii guyyaa sadiitti musliimni guyyaa sadi caala waliin ooduun dhoorgatti beekna akkasitti dhageenne isinirraa dhageenne isin waggaa sadi guutuu waliin ooduu qofaa miti akka gartee shaytaan isin jidduudha olola adda addaa isin jidduutti oofuu karaa banuufiin keessan sirrii waan hin ta'inii fi baga isinirratti waraabee heedaris nuti illee fuulduraaf isinirratti waraanaa isin jechuu barbaade. Sheeka jechuun nama tokkoo miti. Qeesii jechuun nama tokkoo miti. Abbootii amantii jedhamu kun nama tokkoo miti jechuudha. Hawaasni waan godhuyyuu sababa sheekotii sodaataa bara. Waan wal godhuyyuu sababa sheekotii sodaataa bara. Sheekotiin na argan, sheeka ebaluun na arga, shee ebaluun na dhagaa waan jedhu laala. Yeroo sheekotiin irraan gadi dhufte hoo akkam ta'a fakkeenyaa fi wallaalaan kun jechuudha. Kan duraanuu munaafiqni gartee foloo malee waan biraa sabiskiraabii malee waan biraa hin beekne kun akkam ta'a. Kanaaf irratti beekanidha. Kan biraa wal lolan akkamiin namni obsan dhabee karaa ittiin gartee wal hinjifatuun karaa siyaasaa wal harkisuu karaa gartee deemee diinatti wal kennuu karaa gartee warra siyaasaatitti wal kennuun akkuma gartee gurbaan heedarkaa kaase kana jechuudha. Wanti akkanaa kuni fuula duraaf oduu sadarkaa san hin geenne isin irratti waraabnaa jechuudha. Hundaafiyyuu har'aan tan ammoo gammannee jirra. An dhugaa rabbii hedduun gammadee wanni kuni bagum osoo babal'atee gartee munaafiqni ajandaanuu hin godhatin har'aan tana baga ofii kana agarree hedduu gammanneeti jirra. Isinis baga gammaddan isin jenna. Arab dura mobile birai angga kopi berarti wali debinuti nagayaan natura.